fagoof yoo teettanii warri karaa akka kaatiin OMN daawwachuu jirtan daawwattooteen yooyyaa babaaroo fafayyaa nageenyi isan badhaadha. Tun qoomii addaa taa guyyaa har'aatiif qabannee isanii dhiyaan qoomii teen taa addaa taa har'aa keessatti abbootii amantaa waliin jira. Abbootii amantaa mariteen taa har'aa waliin qabtan keessatti dhimma Oromoof Oromiyaa keessattuu haali yeroo ammaa Oromiyaan akka waliigalaa jirtu keessatti waliin laalla. Haga dhumaatti nu waliin turaa isaniin jenna. Qoomii teenna abbootii amantaa waliin qabna agumuummeet nu waliin tura. Abbootii amantaa tiin wal baradha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كبجمتو ترجع فتوتا وإمني بكجرت نتين سلام كينا سنها لقب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جنة أنا كما بوليس كينا ليبان جي تكاو ويواري وكجنون بكبو فني إني سيد أجرات نما إساء فكات ربي بكنوبوسو ربي كينا سقلتهم فني سقلي إساء كفكات أرجني جرا سقليت كل وكامسن سقلين بران أكبو أو أبدي قداس ما هو رأى أنا مكان كيا عبد الرحيم أحمد جدأما يوكين شيخ عبد الرحيم أحمد جدأما أكم مني نوامد بكن الرادو في أنا قرتي وجنا حواس مسلم توتا بيا كان جران كيسا نما توكو أمو مركزني تكاهو سنتر دكينا كان الرادو في توحيد الإسلام سنتر جدأما إمام مسجد التوحيد. قالتهم شيخ إسان. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan ilmaaf kana furoo qulqulluutiin hunduma keessan nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha lafa jirtanitti ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maqaan koo Lubaa Fiqiruu Itichaan jedhama. Lubaa as waldaa Minneapolis keessa jiru akkasumas immoo waldoota keenya biyya ambaa keessa jiran iddoo adda addaa dhaqee wangeela nan tajaajila. Karaa biraas immoo as hojii idilee kan eegumsa fayyaa irratti bobba'een jira. Egaa ani kanuma. Ulfaadha Faater tiini tudab. Hayyee maqaan kee Girmaa Hasan jedhama. Waldaa Oromoo Minneapolis gara tokko hojjetaadha. Hundeessaa dhaabbata aadaa Oromoo Minnesootaa jennee nama hundeesse keessaa tokko ammaaf chairpersonidha. Kanuma. Galatooma. Daawwattooteen akkuma waliin daawwannee walitti deebinee akkuma waliin fuul wal baratanii keessummoota fi abbootii amantaa ta waliin jiru fuul wal baratanii sagantaan keenya ka har'aaf qabanne qoomii har'aa keessatti wanni guddoon nurratti dubbachuuf deemnu haala Oromoof Oromiyaan keessa jirtu gama abbootii amantaatiin hawaasa kanaaf waan warri hojjeta bahe waan immoo hojjechuuf gar fuulduraatti deeman irratti waliin mari'annaa agmuumet ammallee nu waliin turaa isaniin jenna. Galatooma isaniin cuftinuyyuu guyyaa har'aa yeroo teessan kennitanii waan as dhuftanii maritan nu waliin godhuuf dhuftaniif akkuma beekamu yeroon ammatu yeroo jajjabduu sababa dhibee koronaa vaayirasiitiin namni walitti dhufuu hin dandeenye immoo akkuma teessoo keenya irratti arguutti namu jiru walaa hanqannee namu maaksii fi harka qaba. Gama kanaan gama fayyaa hawaasaa irratti illee dhiibbaa kinfinni immoo inni kun dhimmi jajjabaa waan ta'eef walitti dhufnee waliin mari'achuu jirra warri nu daawwachuu jirullee akkasitti akka nu hubatanii abdii jajjabduu warraallee irraa qabna. Yooma gaafuma tiyata gara jalqabaatti dabre sheek sirraa jalqaba. Haala Oromoof Oromiyaa yeroo ammaa keessa jirtu keessumattuu wanni jajjabduun dhiyeen kan ta'e sababa ijjeecha artistii beekamaaf kabajamaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee rakkoo jabduutti deemutti jira deemaa ture. Waan kan irratti atin akka nama amantaatti illee akka nama dhuunfaatti illee akkamitti ilaalta? Galatoomii liiban gaafiin kun gaafii jabdu isin dura sagartee gaafii kana irratti waan tokko tokko dubbannee jirra. Waliigalattiin akka nama amantii muslimaa hoogganutti akka allaalutti lubbuun karaa malee sababa tokko malee balleessaa malee tarkaa'uu isii balleessaa isii jechuun waan tokko balleessitee ka seeraan hin adabamin akka amma deemtu kanatti akka amma Hacaaluun gabbahee abbaan isaa ajjeese wallaalamee jedhe kanatti duuti akkana argamuun akka shari'aatiin akka amantii kennaatitti waan balaaleffatamu
waan wanjalli isaa guddaati waan agartee macsiyaan isaa guddaati rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti namni lubbuu takka ajjeese akka waan lubbuu cufa ajjeeseeti jedhee rabbiin irraa nu dhoorge lubbuu takka baasanii karaan malee ajjeesuun akka rakkoo guddaa ta'etti ilaala akka agartee ammoo dhuunfaa kiyyaatittis wanni Haacaaluu irratti argame hawaasa Oromootiif gadda ta'uun nu maraaf gadda ta'uun akka itti ibsinu dhabnee akka itti dubbannu dhabnee gaaddidduun isaa nu afoo baduu diddee mataa namaa keessaa baduu diddee gurra namaa keessaa baduu diddee akki mucaan kun akkaatti wareegame kun laaluu qaama keenya cuuba keessatti argamu ta'ee argamee akkasitti ilaala. Walumaa galatti wanni argitee saba isaatiin argames rakkinni biyya keenya qabate kun rakkoo guddaa akka ta'ettiin hubadha. Rakkoo guddaa kanaaf ammoo rabbii guddaa kadhataa hawaasni keenya maal ta'a waan jedhu marii keessatti itti deemna baarakallahu fiik. Galatoom paaster gama hankeetti yoo dhufe gaafum wal fakkaatu keessattuu wanni irratti mari'achuuf deemnu wanni sababa guddaa ta'e haalli Oromiyaan kee jirtu armaan durallee du'a caaluu yookaan jecha caaluutiin durallee haalum jajjabaa ture haa ta'u immoo haalli rakkoon jajjabduun ardhaa uummata kee jiru eeginni du'ee jalqabde mee isan gam keessaniin akkamitti ilaaltan akka amantaa kiristaanaatti rakkoo uummati tun keessa jiru akkamitti bir dhaabbataallee turtan akkamitti ilaalta? Egaa akkuma sheekii jedhanii dhalli namaa yeroo du'u amantaa kamiyyuu haa ta'u uumama kamiyyuu haa ta'u dhalli namaa waaqatu uuma maleessa dhoqqee irraa hojjetama miti dhalli namaa lafaa fuudhanii amma suphanii dhala namaatti jedhanii lafa kaa'uun hin danda'amu. Dhalli namaa yeroo baduu hin badaa dhoqqee irraan hojjetamne eenyu haa ta'u adii haa ta'u gurraacha haa ta'u beekaa haa ta'u wallaalaa haa ta'u naafa haa ta'u qaamni isaa fayyaa haa ta'u dhalli namaa dhaluma namaati. Egaa dhalli namaa yeroo lafa irratti uumamu dhalummaa namaan tokko hojiin isaa garuu adda adda namni. Yeroo na caaluu fudhu akkuma nama tokko akkuma uummata kana dura ijoollee kana dura dhumaa turanii lubbuutu darbee garuu namni kuni ga'eenni hawaasummaa uummata keenya keessatti qabu gumaachanni gumaachuu dubbiinni dubbatu umurii isaa ala nama baay'ee koordineetidii ta'e nama baay'ee hubataa ta'e nama baay'ee wanta tokko walitti qabee dubbachuu danda'u kaayyoo isaatti kan ciche waan hojjetu hundumaa irratti jabaa kan ta'e nama akkasii dhabuuni nama sana bakka buusuun baay'ee cimaadha. Kanaaf garaa keenyatu madaa'e. Namni yeroon kun garaan isaa hin madoofne hamaadha. Ola deemaan akkasii nama akkasii yeroo akkasiitti nama gidduutti yeroo deemu yeroo akkasii dhiigisaa dhangala'u yeroo kanatti namni hin gaddine sammuu qabaate anaani baay'ee na dhibaa nu akka uummataatti garaan keenya madaa'eera akka dhuunfaatti immoo baay'ee namatti muunu baay'ee rakkisaadha. Kana uummata Oromootti akkamitti isinitti dhaga'ame akkatti natti dhaga'ame ani walitti muunuu barbaachisaa miti. Garaa keenya madaa'e garaa keenya cabe haa ta'u iyyuu malee akka nama amantiitti immoo Waaqayyo yeroo hundumaa saba caba keessa jiru saba rakkina keessa jiru immoo hin gargaareedhaan amanaa kun immoo hin hafu. Galatoom. Obbo Girma gama hankeetti yoo deebi'e gaafuma tawarraatiin wal fakkaata. Keessattuu haala amma jechuu jira kana wal qabatee Haacaaluu ijjeessanii as gamana rakkoo jabduutti Oromiyaa keessa dhalatee ta duraatiin illee caalaa tun immoo gara hawaasa yookaan sabaaf sabii akka waan wal dhabeetti haalii fudhatanii amma karaa akka akkaatiin deemuutti jiru jira akka waan Oromoon nama irratti duultee fudhatanii immoo mee akkuma aadaatti yoo fudhanne keessattuu ati nama waan aadaa gara abbootii amantaa warra waaqeffataa bulatti hirkatu Oromoo halee akkam turetti ardhi immoo saba waliin jiraatu waliin bulee qabu irratti takkuma duulee beeka garuu ardhi immoo wanni ardhi ta'uun akkam warri abbootiin amantaa asii jedhan kana keessi namaa dhukkubsuuf yoo ta'een alatti wanni immoo bifa hawaasaaf hawaasa yookaan gosaaf gosa walitti buusa sun wanni waan fakkaata akka moo haali kun maaniif hayi akkasitti afarfama akkamitti hubatte? Galatoomii liban kuni dhugaadha haga artist Haacaaluu wareegame irraa jalqabee tasgabbiin yookaan mootummaa nageenyi biyyattii keessatti hin jiru. Xiqqoof dubatti deebisuudhaaf gaafa Oromoo Cultural Institute of Minnesota hundeessinu biyyarraa yaamne. Haacaaluu yaamne obbo Jawaarillee dhufanii akka tasaa
abbaa gadaa duraanii sanbatoo leen bira dhufanii as wajjin turree isaan tun eebbise gaafsan wanna kana. Haa ta'uutii akka gaafii kan keessatti deebuudhaaf dhugaadha. Kufaatiin Haacaaluu nama hin laalessine hin jiru. Nama kufuu hin qabnetu namni hundi ruhiin nama hundaatu qixa. Garuu namni hundi qixaa miti. Namni hundi argitee waan yaadee godhuu nama danda'u miti. Haacaaluun nama ofiillee waa godhee nama isa hordofullee waan tokko akka godhu jijjiirama guddaa akka fidu yaadaan qalbiin ummata isaa wajjin guutumaan guututti argamee nama argitee jijjiirama fuulduraatiif illee ruhiitii jallee kenneera ummata kiyyaaf jedhee nama kenne tokko nurraa dabre nurraa nyaatan nurraa galaafatan haa ta'u amma tasgabbiin hin jiru ummanni keenya aaree jira ummanni keenya laalatee jira ummanni keenya ufuu wallaalee jira yeroo ammaatitti maaliif namni kun sagalee ummata keenyaa ture namni kun nama eenyummaa Oromoo qofa otoo hin taane eenyummaa sablammii biyyattii san keessa jiruufillee nama sagalee ta'uu danda'u sagalee ta'e inni weellisaa qofaa miti qabsaa qofaa miti nama argitee ummanni keenya gaafa rakkate waan danda'u walitti qabee ummata keenya beela keessa ka jiru nama dhaqqabeef nama hagasii multi purpose nama akkasii dhabuun baay'ee nama laalessa dhufu nama wallaalchisa. Oromiyaa keessatti wanta adda addaa uumamee jira. Oromiyaa keessatti qabeenyi illee ruhiin namaallee dabartee jirti. Ruhiin nama tokkollee dabruu hin qabu. Qabeenyi nama tokkollee saamamuu yookaan baduu hin qabu. Garuu namni yoo aaru yoo ufuun laalu ruhii isaatittuu waan hin taane murteessa. Kanaaf wanni uumame sun wanna gaarii miti garuu argitee namni aare waa hedduu keessa seenuu danda'a. Uf tasgabbeessuun xiinxallanii waa laaluun murteessaa barbaachisaadha. Kanuma kana nama kennaa fi kadhaamnu wanni sun baay'ee waan gaarii miti. Namni keenya wal wajjin deemuu qaba. Sammuu walitti hidhamuu qaba. Yaadaa wal bira jiraachuu qaba. Wal deeggaruu wal hirkisuu qaba. Akkasitti ilaala. Akka aadaa biyya keenyaatti akka aadaa Oromootitti illee utaate nama yakka sirra dalage tokko seeraaf kaleessita. Nama yakka dalage tokko uf eeggannoo kennitaaf. Nama yakka dalage tokko ufitti qabdee gorsita. Namni marri yakka hin dalagu. Namni marri yakka aynata tokko hin dalagu. Badiin adda addaa uumamee jira. Hin hubatama. Uummanni keenya aareef badii adda addaa keessa akka seene. Ta'e jedheef nama yookaan sabaaf sablammii biraa balleessuuf waan godhanii miti. Qabeenyi kaduu illee namni gurmuun guddoon nama kenna ture. Qabeenyi illee kan barbadaa'e kan nama yookaan mootu sabaaf sablammii qofaa miti. Kan Oromoo illee gubatee jira. Kun hundi ta'uu hin qabu. Galatoome obbo Girmaa. Sheekh yooma gara kan keetti yoo deebi'u akkuma amma jechuutti jirru eegii ijjecha Hacaaluu tana wal qabatee wanni Oromiyaa keessatti ta'e wanni Oromoo irratti ta'e waan laaftuuti miti. Hadu'e nama kenna haidhamellee namuma kenna. Kanaan wal qabatee warri paartilee mormitoota akka keessa jiranii nama hedduutti hidhame. Warri hidhamee agardhaa gara mana murtii deddeebuutti jiru namni akka obbo Baqqalaa Garbaa Jawaar Muhammad fa'aan hin jiran. Warri immoo eegii hidhamanuu fulaa warri bu'e hin argin hin dhagayin nama hedduu jira. Keessumattuyyuu warra gama paartii mormitoota warra haruma seeraatiin galee biyya keessa jiru warra gama Abiyootiin wal qabatanii nama hedduutti hidhame. Warri Finfinnee keessa fuudhamanii hidhamanii hawarri sun agarraa mana murtiitti hin dhiyaatin illee hedduu jira. Akkuma obbo Girmaan jedhee nama du'e jedhan kan keessaa gar nam 239 oli nami mootummaan amane kan mootummaan mataa ifiiti amane namni sun harki caalaan nam 114 ol yoo diqqaate nama kenna kan Oromooti. Kun jechuun gamla cufattuyyuu qaamum kenna miidhamuu jira. Kan keessatti
gam dhibii wanni ta'uu jira akka waan Oromoon amantaa wal dhabeetti amantaan kiristaanaa muslimaa jedhanii qaam tokko irratti duulanitti waan haasa'amaatti jira. Mee haala kana akka abbootii amantaatti akkamitti hubattan maanti deemu jira agam waan kan quub qabdan. Bareeda gaafiin kee walumaa galattiin wanni deemaa jiru uummata gartee hidhamirraa jalqabee ka ajjeefamirraa jalqabee waan badee cufaafuu akka nama tokkootitti akka gartee hawaasa amantiin an qabu amantiin muslimaa islaam jechuun nagaa jechuu akka hubannutti nagaa ollaa ofiiti nagaa amantii namni ollaan kan kee yoo qooqa bule ati nyaattee yoo bulte ati muslimaami ka jedhu qabna amantiin keenya kana amantii akkas jiru san amantii ati ollaa kan kee yoo waan gootuuf dhabde yoo waaqalattee waa nyaattu yoo waan gootuuf dhabde bishaan itti guddisii bishaanuma san akka ollaa kee gahu taasisi ka jedhu amantii san qabna. Amantii akkasii ka ummanni waggaa dheeraaf waliin jiraate ka taariikni beeku ka yoo amma deemanii riisarchii godhan ummata Oromoo keessatti naannoo biraa yoo dhaqxe amantii baay'een argitu. Naannoo Amaaraa deemtee amantii hagamtu biyya san keessa jira yoo jette maybe 2-3 irra hin jiruun arguu hin dandeettu. Amantii feete bakka feete deemu. Namni amantii baay'ina qabuun biyya san keessatti lafti amantii wal danda'ee jiraataa ture lafa Oromoo tana qofa. Amantii waaqeffataa ta'e, amantii ortodoksii ta'e, kaatolikii ta'e, protestantii ta'e, islaama ta'e, kan nagaa waliin jiraatee, waliin nyaatee, waliin dhugee waggaa dheeraa yoo taarika barbaadan deemanii taarika godhuu danda'a, riisarchii godhuu, investigeeshina godhuu danda'a waan kanarratti. Kijiba yoo dubbiin kun kataatu taate. Kana agartee as deebisanii amantii lamaantu wallolee islaamatu warra fixu jira jedhanii islaama terroristii goona. Because Oromoon baay'een islaama lafa islaama namni baay'een keessa guddatu. Oromoon nama gartee keessattuu naannoo uummanni islaamaa itti heddummaatu laalanii magaalaan Shashamannee nama islaama hedduu of keessaa qaban, masjida hedduu of keessaa qaban, madrasaa hedduu of keessaa qaban, magaalaadhaan irratti xiyyeeffatame cuftisii magaalaa uummanni muslimaa keessa guddatu ammaan ta'e. Kun parpas ta'ee ka qophaahee ummata islaamaa ittiin dha'uuf uumame malee dhugatti uummanni islaamaa nama amantii biraa jibbee amantii biraa ka iskuula waliin baratu. Nama hagamtu iskuula kutaa tokkorraa qabee akka kutaa 12 waliin barate biyya sanitti namni amantii adda addaa qabu. Namni biyya sanii dhufee ni beeka. Kun kijiba rabbiin jibbee. Kijiba ammoo rabbillee ragaa namatti bahu. Ka uummanni waliin jiraatanillee ragaa bahuuf deemu. Nama keessaa sallag godhanii gartee keessaa fuudhanii amantiif nu ajjeesanii amantiif nu tumanii keessotas haa ta'u warroota biraas haa ta'u dhimma akkasii dhiyeessuun gadaan tunis ni dabriti rakkoon tunis ni dabriti gaafa rakkoon kun dabriteef namoonni kun akkamitti hawaasa kanaa waliin jiraachuu akka itti yaadu ani hin beeku malee dubbiin sun gonkumaayyuu waan dhugarraa fagaate waan rabbillee hin beeyne waan islaamummaan hin qabne waan agartee ummanni muslimaa hin qabne fidanii sababa tooftaa agartee politikaa agartee gabaa nigdii politikaatiif jecha agartee kasaaraa politikaa namni yoo kasaare waan dalagu waan wallaaluuf jecha ka godhame ajjechaa caaluu irraa jalqabee haga agartee rakkoo amma deemaa jiruutitti kuni waa tooftaa siyaasaa ta'uutti nuu gala malee tooftaa amantii qulqulluu amantiin san irraa adda ta'uu qulqulluu ta'uu ka mirkaneessinu jechuun barbaada agartee qooda takkallee keessaan qabdu amantii kijiba jechuu barbaada walii galatti. Ulfaadhe Sheek. Pastor Fikiru gamuma haka gaafum wal fakkaatu yoo deebi'e akkumam jechuutti jirru bif amantaa tanaan maqaa amantiitiin uummata walitti buusuuf deemuun dhimmumaa diqqa tokko haa uumamellee garasittuyyuu irkisuun mataafittuyyuu agam rakkoo qaba. Ado wanni sun ta'uyyuu duraan baatte immoo bifa suni yoo baanii karaa gargaraatiin miidiyaa irra baanii dubbatanuu agam uummata walitti kakkaasuuf wanni kun rakkoo akkam qaba. Akkamti hubattan san? Baay'ee galatoomii liban. Ilaa biyya Itoophiyaa keessatti rakkina amantii yookaan lola amantiitu ka'a jechuun baay'ee nama rakkisa. Sababiin isaa akka biyyoota tokko tokko biyyi Itoophiyaa kiristiyaanni as taa'ee musliimni as taa'ee sagrigeetidii miti. Wal keessa mana tokko dabartee mana tokko mana musliimaa tokko bira dabartee mana kiristiyaanaa tokko dhattaa namni kun wal fuudheera namni kun wal keessa jiraateera wanta qobaatti
kana gammi kun amantii kiristiyaanaa gamti kun islaama jettee lafa rakkisaadha. Biyya Itoophiyaa keessatti rakkinni kun ka'uunsaa possibility imtisaayyuu rakkisaadha yoo historically ma ilaalle iddoo adda biraatti akkamittiin ka'eessa jedhu. Lammata immoo kiristiyaanonni miidhamaa jiru, kiristiyaanotatu rukutamaa jira. Ee'uudha isaan. Anama kiristiyaana. Namoonni geggeessitoota amantaa ta'anii karaa kiristiyaanaa dhibee kanatu akka kanatti jira. Ilaa kun akka kana dhiphanne, akka kana rakkanne jedhanii mootummaatti biyya lafaatti himatanii abbaan fedhe Facebook irratti jechuu danda'a, namni siyaasaa fedhe jechuu danda'a. Garuu wanti organized ta'ee ilaa kun akkasittiin kiristiyaana rukunna jedhamee wanti ka'ame, preconditioning uumame, wanti lafa taa'ame jira. Lammata immoo namooti amantaa kun ilaa rakkoon keenya kana dhumuu fennaa nuu qaqqabaa jedhanii biyyoota keessattis biyya mootummaa keessattis haa ta'u, mootummaa alas biyya alaas haa ta'u kan iyyatan qabu. Keessumaa kaleessa BBC irratti namni Oromiyaa Communication Geetaachoo Baalchaa nama jedhamu. Isaan iyyuu maa jedhanii uummata walitti naquudhaafiti wanta kana akkas godhu maleessa rakkoon amantiin jiru jedhanii dubbataniiru. Kaleessa amma tokko xinnoo ishee dhagayeera. Garuu wanta kun dubbachuu barbaada. Yeroo hundumtuu karaa ba'uu dhabu. Yeroo inni cunqursu yeroo karaa ba'uu dhabu amantii geemii keessa fidu. Maal jechuudha yeroo ittoo toshitu yookaan waxii toshitu ashaboo qimamii waan adda addaatti naxxabni. Amma yeroo siyaasi sun harkatti babbadu fidaniitu qimamii keessa buusu hamiyaa'uuf. Maaliif kun? Steepii waan tokko tokkoon dubbachuu barbaada. Tokkoffaan uummata teestii gochuuf. How do they feel? Yeroo kana goonuu akkamitti react godha uummata jedhanii litmus testiidha. Test godha uummata. Akka inni itti dammaqu yookaan inni iyyaa yookaan inni wacaa yookaan calluma jedhaasa jedhu dhimma amantii maaliif amantiin baay'ee sensitiividha. Obbolaaf obbolaa gargar ba'a. Abbaa manaa fi haadha manaa gargar ba'a amantii irratti. Amantiin baay'ee kritikaalidha. Sensitiividha. Ishee sensitiivii kanaanii akka litmus testii ittiin uummati maal jedha laa jedhanii testii godhu. Yooti calluma jettee itti fufu. Yooti dhimmi kun dhimma koo miti jettee dhaabuu danda'u. Inni lammataa. Kennaa yeroo kennitu ati. Raappii goota wayii. Yeroo kennaa kennitu. Irra isaa baay'ee bareeda. Yeroo kennaa kennitu irri isaa baay'ee bareeda. Keessi isaa garuu amma irra isaa keessaa bareeduu dhiisuu danda'a. Kennaadhumaaf fudhatta malee yeroo tokko inni irra keessa jiru calaqqisaadhaa, bareedaadhaa, waaw jettaa yeroo bantu garuu waan xinnoo ta'uu danda'a. Warri siyaasaa maal godhu? Wanta summii, wanta qopheessan yoo jiraate, wanti haadha hiyyeessaa miidhu, wanti nama rakkisu, wanti nama gadarchu, wanta isaaniin immoo marcumarra tursu tokko yeroo summii tokko qopheessanii raappi godhanii namaa kennuutu irra inni immoo amantiidha. Maaliif wanta amantiin dhufeen fudhatta? Gaggabdee fudhatta, kennaan naa dhufeettee fudhatta. Inni ta'a. To tell frankly sitti muudhaafi the western country Christian baay'ee isaanii. Nu gargaaru, horii kennuu, waan adda addaa kennuu jara kanarraa yeroo attention argachuudhaaf ati appeal gochuudhaaf islaama maqaa balleessuu sirra musliima maqaa balleessuu sirra jechuun nama hundumaa kana godhachuu koomiti. Namoonni marcumarra turuu barbaadan namoonni sobanii amantiidhaan qabatanii waa gochuu barbaadan kuni namoota nurra goruu danda'u jedhan lafa advantage argatan kanaaf appeal gochuudhaafi keessumaa westerni kanatti appeal gochuudhaafi dubbatiitu qaba inni ta'an. Oromoof Oromoos walitti naquudhaaf. Oromoon kiristiyaana qabaa. Oromoon musliima qabaa. Jarana kana lamaan walitti naquudhaaf miidiyaan itti gargaaramtu, karaa itti gargaaramtu, veenuutti itti gargaaramtu amantii caalaa wanti cimaan hin jiru. Karaa akkamiifiti? Karaa kam naqii Oromoof Oromoon walitti naquudhaaf amantiin viikilii gaarii, mi'a gaarii, wanta meeshaa gaarii. Kanaaf akka meeshaatti itti gargaaramu. Inni lammataa. Namoota amantaa kiristiyaanaa qabanii mootummaa ammaa duukaa hiriirsuudhaaf. Mootummaa ammaa duukaa hiriirsuudhaaf gruppii tokko qobaatti baastee namoota warra kaan walitti qabdee of duukaa hiriirsuudhaaf paartishinii uumuu qabda. Adda addummaa uumuu qabda. Namoonni non-muslim ta'anii hayi mootummaan nu dubbataa jira, nu dhumaa jirra jechuu danda'a utuu nu hubatin. Garuu yeroo akkas jennu namoonni kiristiyaanaa waan rakkina baay'ee keessa darbe. Musliimaa fi kiristiyaanni lola wajjin darbe, dargii wajjin darbe, mootummaa yaadegiin wajjiniin darbe, baadimmee wajjiniin darbe, qayi shibbirii wajjiniin darbe.
waan meeqa wajjiniin darbe namni kun fuulii min bara namni kun makaraa kana hundumaa wajjiniin darbe baadimmee dhaqee namni kun 120 yeroo dhufu dhimma musliimaaf dhimma kiristiyaanaa ture qayi shibbiriitti yeroo namni sun dhumu dhimma musliimaaf dhimma kiristiyaanaa ture akkas ture wanta akkasii ture ani erganii wannoo ta'e personal conflictiin nama muraasa gidduutti ollaa gidduutti anaafsi gidduutti ka'uu danda'a. Akka walii galaatti garuu rakkinni amma keessa jirru rakkina amantii miti. Rakkina amantii miti. Rakkina amantii ta'edhanii kaa'uun akka nama siin jedhee keemistiriitti gargaaramudha. Keemistirii akkatti amantiini walumaa gala waan kana namaa gashuu fi waan itti martee waa nama laattu waan itti martee summii nama laattu gochuudha. Maaliif amantii namni jaallata? Musliimni amantii islaamaa jaallata. Kiristiyaanni amantii kiristiyaanummaa jaallata. Yerootti wanta kana itti martee laattuuf dafee silkaa fudhattuun isaa sensitiiviidha. Sababii ta'eef isa kanatu ta'a. Amma fakkeenyaaf Ruwaandaa fudhannee wannootu ka'e. Ruwaandaa jenosaayidii ka'e. Huttuun tuustiinis lamaan isaanii. Amantiin isaaniis tokko, aadaan isaanii tokko, afaan isaaniillee tokko. Garuu maaltu fide achi keessa? Nama wal caalchisan. Warri Beeljiyeem maal godhanii 1916 yeroo dhaqanii maal godhanii warra fuula tolu warri tuustii kun fuulli isaanii babbareedoo dhedheeroodha. Warri sun immoo akka warra sanaa miti. Isin kilaasii warra bareedaadha jedhan. Maayinooriitiidha garuu jira. Ahaa warri sun hin tuffatamne jedhanii jarri sunis hin fudhatan noo bareedoodha jedhan. Har'a bareedoodha isin gaariidha isin akkasii isin rooyaal faamiliidha inni akkas jedhanii wal goomsinu booddee gadhee ta'a. Maal godha warri tuustii hin fudhatan? Gaafa galagashanii ijaabaa. Gaafa galagashan ijaabaa. Booddee haasaa keenya keessatti du'i pirezidaantii yeroo sana ture Ruwaandaa du'uun du'a amma kana caaluu wajjin walitti fakkaata. Akkaataa yeroo sanatti gargaarameef akkaataa amma itti gargaaraman booddee itti dhufuu hin dandeenya kan ammaaf hin bal'isu. Ulfaa paaster obbo Girmaa yoo gama hankeetti deebi'e akkuma am jenne waan kana karaan itti gargaaraman guddaan bifa amantiitiin akka waan Oromoon ifiyyuu mataa ifiitti amantiin wal-dhabe sabi biraa immoo sabab amantiitiif fedhee irratti xiyyeeffatee akka waan hadheetti yookaan irratti duuletti fakkeessanii dubbatan. Oromoon manum tokko keessa ilmaan haadhaaf abbaan tokko warra kaan waaqeffata kaan kiristaan kaan muslim ta'ee gargar ba'ee jiraata waan keessa dhalannee beennu waan aaraa yookaan nama odeeffannoo miti. Immoo waan kan maaniif garasitti irkisan jettee sitti fakkaata. Immoo Oromoon aadaa akkasii amantaan wal qoodee ilmee fi gargar baasee walaasisu nam biraa irra duuluun hin qabaa jettee yaadda. Galatoon liban wanti kun dhugaadhaa akkuma hayyoonni keenya jedhan viikil yookaan itti gargaaramaarani. Garuu uf duuba deebinee haalaa namoonni kunniin eenyu? Eenyufaatu wanna kana jedhaa jira. Naannoo kamitti wanni kun akkanatti akka waan bal'inaan iddoo hundattuu rakkinni kun uumameeti ka jedhaaran eessatti yoo jettee ilaalte namoota muraasa namoota yookaan ammootu Itoophiyaallee hin beekne warra Itoophiyaa leellisu namoonni baay'inaan akkana jedhaara kunniin warra Itoophiyaa duriisan Itoophiyaa argitee አንድ ሃይማኖት አንድ ቋንቋ ማሊ ከጀደን አርግቴ ወረሰኒ ባይእናን ወንተ ከነከ ሌሊሰን ባይእናን ኢሰ ዴቢሱፍ ዋን ወረ አጼሰን አስ ዴቢሱ ዋን በርባደኒፍ የሮ ሁንደ ሰበብ አደዳ በርባደን ሰበብ ወንተ ሰን አርገተኒን በርባደን አክማ ተመጀቴ ማቲክ የከሰት ነማ እስላማቱ ጅራ ነማ ክርስቲያናቱ ጅራ nama waaqeffataatu jira. Yoo gara manaa gara maatiitti yoo deemne nu hundinuu wal qixa. Siifillee ati waaqa addaa qabda. Homaa rakkoo hin qabdu. Anillee waaqa addaa qaba. Homa takka rakkoo hin qabdu. Wal kabajina amantii waliillee walii kabajina. An abbaan kiyya kiristaana turan. Masgiida ijaaruuf namnummaa musliimaatu harka isaanii irra ganzaba isaan sabasabeef. Masgiida ijaaruuf namni keenya hagas wal amana hagas warra waliin cichu waliin du'u jechaadha.
jiruuf jireenya illee namni kenna naannoo ani dhaldhee guddadhetti iddiriillee waliin qaban. Cidhallee waliin baasan. Ka kiristaana asitti yoo qalan ka islaama asitti qalan akka naannoo saniititti. Okay? Kun waan hin jirre keessaanoo tokkoffaa warri wanta kanatti fayyadamaa warra atseesan leellisu. Lammaffaa warra siyaasaa itti fayyadamuu barbaadu naannoo san argitee hubaatii addaa yakka kana dalagan jedhanii hidhuuf dararuuf yookaan fudhatama addaa argachuuf itti fayyadamaa malee gonkumaa akka amantiititti ati kiristaana charchi kan keessarraa maleessina ati askii jiraachuun qabdu wanti jedhamu gonkumaa hin jiru naannoo keenya. Kanaafuu wal beekuu qabna, wal ittisuu qabna, wal tiksuu qabna jedhee uummanni keenya yeroon itti tokko ta'ee qabsaa'u kana haala amantiitiin rakkinni wayituu hin jiru kan uumaa jiran yookaan gara warra siyaasaa ajandaatti godhataa jiran yookaan ammootu warra argitee atseessan natti fakkaataa kanumaan. Galatoom. Hordoftooteen qoomminteen agammallee akkuma itti fuftetti jirti. Qoommiteen taa'aadhaa keessatti marii abbootii amantaa waliin goona haala yeroo Oromiyaa keessatti deemuu jira irratti waliin mari'achuu jira. Ammallee waliin tura. Gara hangeetti deebi'a Sheek Abdurrahim yoo hedduu atin waan jecha fuula hedduutti haasaa ataasoftu guddoo caqase guddoo har'a waliin teennee wal argine malee nu fagoo si beekan ati nan beektu wanni ati yoo hedduu jettu tokko guddoo qalbii na seene abbootii amantaatiiniti ayyoot amantaa nuun jedha jedha maan jechuu barbaade. Galatoom gaafiin kun yeroo baay'ee irratti ka'a gizee hedduu naga gaafatanii waan baay'ee paastor fiqru waan baay'ee jedha waan ijoo dubbiidhaan ijoo rakkoo biyya keenya baay'ee jedhanii wanni ani hayyoota amantii jedhaa wanni jedhuuf abboota amantii wanni jedhamu kuni amantiin tun namni martuu amantii isaatti abba. Atis amantii qabdu saniif abbaan sima belongs to you jecha keeti namni cufti amantii qabu saniif abba. Anaaf ati garaagarummaa yoo qabaanne amantii tokko qabaannee waan an sheeka ta'eef qofa waan an agartee waan ogummaa waan sanii qabuuf barumsa waan sanii qabuuf sirra ol tare malee yoo amantii qabaannee ana beekumsa qabaachuu baadhe we are on the same level bakkuma takka jirra. Kanaafi abbaa osoo hin ta'in hayyuu amantiiti. Qajeelcha kennaa jira, barumsa kennaa jira. He's a professor, barsiisa. Inni ticheerii eega ta'e, barsiisaa eega ta'e, qajeelcha eega ta'e. Namni kun abbummaa qofa gabaabbachuu hin qabu. Abbummaa bira ol kutee eegasii gartee maqaa akkasiisan argatuu qaba waan jedhu qaba. Li'annahu uummanni amantii barsiisu kun amantii barsiisu kana keessatti waan mootummaan gootu godha yoo argite. Fakkeenyaaf hinatinaa jedha. Hinatinaa jechuun wancala dhoorguudha. Poolisni yookiin bulchiinsi magaalaa yookiin agartee bulchaan biyyaa tokko nama hatu kortii mana hidhaa geessee hidha. Nu ammoo osoo inni achi hin geessine osoo bakka sanuun dhayne hinatinaa hanni dhoorgama jennee irraa dhoorge. Nama tokko fakkeenyaaf akka agartee nu akka warra amantii musliimaatitti waan mataa keessan balleessuun dhuginaa jenna. Alkoolii haa ta'u, diraaga adda addaa haa ta'u hin fudhatiin maaliif aqli si bada. Yoo aqliin badde namni hin bada. Faayidaa dhaba. Kanarraa dhoorgin. Namni gaafa agartee ammaan tan addunyaan around the world. By the way kitaabni kiyya kan agartee bichitii kiyya irra barreessaa jiru waa'ee agartee diraaga irratti erkatu yeroo baay'ee. Ammaan tan waa'ee aqlii irratti erkata. Kanarraa addunyaan tun kulliin irraa luka takkaan dhaabbattee ka itti du'aa jirtu ka horiin guddaan itti ba'aa jiru waa'ee diraagaati. Kun maalirraa ta'e kanarraa dhoorginanu. Hayyoonni kunniin qajeelfama nagaya maatii, nagaya biyyaa, nagaya community bifa cufaa waan itti hirmaataniif jecha abbaa amantii jedhanii akkasitti achi qabuun sun xiqqoo isaan kana achi fageessuudha firraa. Isaan kana hawaasa kana keessa alatti qabuudha. Gaheen tantee bakkuma sanitti waan nama si dhufetti waa himiiti achuma dhaabbadhu malee garanna yoo dhufte nama hedduu si faana deema nama hedduu nurraa qabachuu dandeetta waan jedhu ofirraa mala itti ofirraa dhoorganiin. Mala agartee duraanis lafa kaa'amee warri amantii waan amantii malee waan biraa keessa seenii jaan amma akka amantii nuuma salaati qofa sitti himuu qaba malee waan biyyaa kan dubbanne jedhee sitti himuu narraa eegama mootummaan ana amma akka abbaa amantii tokkotti yookiin hayyuu amantii tokkotti waan salaataaf yoo sitti hime malee waan biyyaa akka sitti himuu barbaadu biyya tana keessa ati fidhi akka siin jedhu barbaadu ati nama gartee wanni cufti agartee siif haqataati siin jedhee sitti himuu barbaadu kana yoo barbaadan kana diddaafiin
hayyoota amantii wanni jennu ummanni kun baratee jira they deserve it they learn it PhD warra qabu jira professor agartee university adda addaa keessa warra barsiisu jira akkamitti onnoo isaanii hayyummaa kan haqa godhatan kan jedhu laalee ta'an agartee akka kiyyatti. Definitionin kiyya kan kana laalee jedhee kanaaf. Waan nama hedduun irraa tanirra waan hedduu hubatanii jedhee amana. Kitaaba barreessu jira jettee maqaa dhoofte jira akka warri nu daawwachuu jirullee waan kana sumaan hubatu barreessitee fixximoo gana barreessu jirta. Amma dhiyeessee jira kitaabni sun wanti ani irratti barreessu jiru akka islaamaatitti kitaaba agartee waa'ee aqlii irratti barreessu jira. Aqlii jechuun sammuun namaa sammuun namaa kun maalii fi amantiin islaamaa akka inni protect ta'u akka inni tiifamu akka inni hin banne maaliif eege. Because there is a something waan agartee kulliyat al-khamsa waan jedhan turo waa shan basic kata'antu jira akka amantiitti. Amantii islaamaa ta'e amantiin cuftuu qabaachuu danda'a. Lubbuun namaa akka eegamtu, horiin akka eegamu, sammuun akka eegamu, dhalti namaa akka eegamtu, aqliin akka eegamtu ka jedhu jira. Hifza al-aql, hifza al-nasl, hifza al-maal, hifza al-ird, hifza al-aql. Akkasitti keete. San keessaa toopikii tokko fudhadheetiin as jalattiin toopikii kana jalattiin waan baay'eetti barreessu jira amma garaa gartee dhumaa dhiyeessee jira inshaallah rabbiin na gargaare ni fixa yeroo gabaabdu. Waan guddoo faayaati kitaaban kee abdiin eenna wanni gaafii tan kaasee fi inni guddoo yoodduu rakkoon argaa turre argaa dhagaallee dhufnee abbooti akkuma atreefuu jalqaba irratti jette abbootiin amantaa waan amantii malee dhimma hawaasaaf hawaasummaa akkam irratti dubbachuu jirru ha dubbachuufillee deemnu kan irratti akka warri qoodin qabnetti laalama. Akkuma atin jette yak gargaraa oolchuuf gaheen abbootii amantaa muummee waan qabaatiniti yoo rakkoon uumamtu mootummaan abbootii amantaa yaamee abbootii amantaatiin uummata mata gadi qaba. Yoo immoo gaaf lafti nagaa abbootii amantaa gara hojii warra eegamtu sun dhimma hawaasummaatti warra daandii hin banne ta'a dharqoof gaafa rakkoon uumamtu qofa yaaman taate rakkoo dhibii. Kanaaf waan akkama reefu jettee waan dhimma hawaasummaa irratti warra abbootii amantaa maqaa abbootii amantaa qofaan daatanii dhimma hawaasummaa irratti dubbachuu dhowwan kan akkamitti ilaaltamee wanni nu dubbachuuf deem egeree gar Oromoof Oromiyaa irraa dubbachuuf deemna kan keessatti isan qood qabdamoo aguma abbootii amantaa qofatti isan naannessine isan bira dabala. Wanni an jiru qabu tokkoffaa hayyoonni amantii kun independent ta'uu qaban. Hayyoonni amantii yoo harka mootummaa deebi'an amantii san baay'ee hin godhan. Waan karoorri mootummaatti kennamu godhan deemanii isa dubbatan. Deemaniiti uummanni waan dhugaa jiru tana dhiisaniiti ummata kanarra murteessan. Ummanni yoo isaan irra murteessan guddaan ummataa waan isaan dhagahuuf sababa kanaaf jecha ummanni gartee rakkoo jirullee dhiisee ofirraa deebi'ee ta'a. Kanaafiin bakkeen ummanni amantii qabu kun waan guddaa. Nu akka jennuun tokkoffaa ummanni amantii hayyoonni amantii kun hiree ofirratti ufumaan ofi erkatanii jiraachuu akka argatan barbaada. Yoo san argatan malee hawaasan qulqullinaan hin tajaajilan. Hawaasa kana dubbii dhugaa itti himuu hin danda'an. Yoo gara ummataa goran mootummatu isaan dhiiba. Yoo ammootu gara mootummaa goran ummanni argitee humna yoo dhabe malee kabajammaa yookiin abbummaan hayyummaan nu jennu tun bakkan argattu ummata biratti. Kanaaf wanni nu jennu ummanni hayyoonni amantii qabdan kan lalachiiyyuu amantii kiristaanas amantii agartee musliimas kan qabdan hireen isaanii hiree ummanni kun ofirratti erkatee ufumaan agartee hoogganuu akka argatu akka firii ta'u jecha waan jedhu keessatti waan ati dubbattu sirraa waraabanii achi geessanii si qorachuun fakkeenya wanni akkanaa siin dura dabreera sheekota keenya gurguddaadhaan warra hidhame keessatti wanni amma uummata keenya irra godhamaa barbaade waan qaraa siin dura ta'e yoo laaltee amiirran warra agartee amiira ijoollee koree fala barbaaddu jedhee manni musliimaa bakka buufate Abubakar Ahmad irraa jalqabee Ahmadiin Jabal warroota isa fakkaatu dowlaa islaamaa dhaabuu barbaadanii mootummaa islaamaa ijaaruu barbaadanii feekii agartee waan akkuma adda dalaganii kana dalaganii dhiyeessan jecha warri kaleessa waan kana dhiyeesses ummatuma kana. Warri kaleessa agartee manni koortii kaadha jara keenya geessaa jiranillee kama kaleessaa san. Namni jara kanatti murtii godhuuf deemullee isuma kaleessaa san. Waan agartee tireen ka godhullee warruma kaleessaa san. Yoo homa kalee dubbi mareefuu paastar Fiqiruun jedhan san fakkaate agartee. Amantiin wanni sobaa kun biyya san keessatti baratamaa waan ta'eef waan beekamaa waan ta'eef yoo durillee namni kanaan ka sobamu taate har ammoo yeroo namni martuu hubate yeroo namni marti gurri isaa waa beeku ijji isaa waa beeytu soba akkasii keessatti deebi'ee dubbii amantiitiin nu fixaaran jedhee gabbayee dubbachuun
shame on them waan saalaati waan agartee namarraa mul'anne ta'anii beekanii jechuun uummata keenyaan haqa dhaabadhaa yoo haqa jedhanii yoo du'an fakkeenyaaf naannoo dodolaa keessatti sheeka tokko amma nurraa hidhaniiran nama beeka hayyuu ka agartee uummanni kumaatamaan isa hordof kumaatamaan naannoo isaa yoo argitan viidiyoo isaa sanis yoo argitanii jiraattan waan dhugaa dubbate yoo mootummaan jiraatte uummata haa gargaartu yoo mootummaan hin jiraatin mootummaan nama isaa ta'u haa soqatu je gabaaf dubbate kanaaf ayyirta ati salaachisuu malee maaltu kana dubbadhu sin jedhanii fuudhanii maneedhaa jira bakka kan inni jiru ani hin beeku yoo jiraate yoo du'e illee irraa beekuu hin dandeenye so kanaaf hiree akkasii san argataa waan hin jirreef rakkinni jiru yeroo cufayyuu kana walumaa galatti ammallee asumaan wanni amantii kun maaliif biyya sanitti agartee akkanatti wanni keessattuu amantii kiristaanaa tan maaliif agartee amantii biraa irra ol fuudhanii amantiin isiin adda taatee amantiin biraa isii gaditti ka jiraattu maal akka baratametu akkasi akka durirraa uummanni beekutu akkasi amantii tana wanni jiru martuu amantii tanaa gadi jiraachuu qabdi amantii keessattuu ortodoksee ta'amma agartee mana mootummaa keessaa karoorri bahu ta mana mootummaa keessaa ajanyi bahu ebeluun qabaa hidhaa ebeluun asii balleessaa amantiin sun isaa badduu warri jedhee murtii kennu achi keessa durillee karaa kana dhufte biyyi sun beekamtuun impaayirri Itoophiyaa kan irra ijaarame waa'ee amantii ortodokseeti beekama amantii tuquufii miti akka kana jedhu ajanji kennamaati yeroo Haayila Sillaasee warri narra beeku hayyoonni ni jiranii akka itti deemaa ture ni beekan achiin duras miidhaan uummata kanarra ga'e bifa kamiin ga'e kan jedhamu ni beekan kanarraa ka'uun har'allee yoo kana himanne biyyis alaas nu gargaarti wanni martuu nutti duuda humni teenya kursiin keenya gartee bisanii gadi ta'a waan jedhutu yaadame kun ammoo akka ta'aan jirre hubatanii warroonni qeessotaa warroonni agartee amantii san qaban dubbii sobaa kan ofirraa dhiisanii amantiin isaan qaban sun soma himaa waan isaanii hin jenneef amantiin muslimaallee soba himaa waan hin jenneef dubbii tanarraa as bayanii ummata ofii hojii ta'anii waan dhugaa godhuun isaanirra haa jiraatu jedheetumaan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Ulfaadhi wayyoomi sheekh paaster Fiqiruu yoo gama kan keessatti deebi'ee akkuma jenne isan warra abbootii amantaa qofa don ta'in ayyoota amantaati warra waan uummata dhimma hawaasaa dhimmi diinagdee dhimmi lubbuu nam dhuunfaati kaasee uummata irratti hojjetu wanni san nan barsiiftan waan akkanaati kun jechuun dhimma hawaasummaa guutumatti if keessaa qabaa jedhee yoo kaase waan dogongor natti hin fakkaatu tayyoo akkasitti haa fudhanne taate amantaan kiristaanaa akkasii reefu sheekh Abdurrahmaan jedhe dhimmi amantaa dhuunfaa abbaati immoo dhimmi biyyittii waan nami cufti walti qabu dhimmi Oromoo dhimmi Oromummaa waan nuun cufti walti qabu dhimmi kana dhimma amantaa kan ajandaa godhanii keessumatti amantaa gama kiristaanaa amantaan tana jennee nam gargaru baasuu hin dandeenyu nami maatii jalqabee maatum tokko keessatti amantaan bif hedduu jirti amantaa tan immoo gargar baasanii maqaa amantaa kana qoodanii maqaa amantaa kanaan uummata qoodanii itti deemuun tun rakkoon isiin fiduu dandeetti maane tama ijjecha hacaaluutillee wal qabsiiftee reefu haaftillee asumaan itti dartee dubbachuu dandeetta akkamitti hubatamee rakkoon isiin dhaluu dandeetti maan jettee ilaalta. Baay'ee galatoomii dhiban yeroo amma teenye fudhannu ani akka amantaa kiristiyaanaatti ijoon amantaa kiristiyaanaa fayyina salvation yookaan immoo fayyuudha cubburraa fayyanii jireenya bara baraaf qophaa'uudha. Namni tokko fayyeera yeroo tattu diinarraa seexanarraa waan adda addaa biyya lafaarraa quunnamuu danda'urraa hundumaarraa firii ta'uu danda'utu irra namni hafuura duwwaa miti namni spiritualiidha social animalidha amma gaa namni guutummaan isaa bilisoomuutu irra namni guutummaan isaa amma maaltu isin dhibee waa'ee siyaasaa keessa hin galinaa isin akkuma itti kadhatanii akkuma itti mootummaa waaqayyoo galan kana yoo timtan hin gahaa warri jedhanii yoo dhattee waa'ee siyaasaa isaan gargaarte garuu akka itti gargaartu barbaadu. Isa kee baatee waan siyaasa keessaa baatee marcuma isaanii akka inni tursu isaan akka biyya lafaarra turanii namoota gab jedhaa fi suuta jedhaa fi hin dubbatinaa calluma jedhaa waaquma eeggadhaa malee itti hin dubbatinaa yooti jetteef kana dura ani biyya yeroon ture luban turre garuu waldaama keessan ture namoota isaan itti gargaaraman karaa biraatti gargaaramu
Karaa adda biraa garuu dhimma uummataa keessa lixinaa jedhama. Amantiin keenya amantii holistikiidha. Amantii hafuura keetiif foon keetiif. Nama tokko garbummaa keessa jiraatee nyaata hin qabu, gadi ba'uu hin danda'u, mana isaatti hin jiraatu, qe'ee isaatti hin jiraatu, afaan isaa hin dubbatu, aadaa isaa hin dubbatu, akka nama lammaffaatti ilaalama. Dhattee yoo wangeelatti himte si dhagaa? Namichi qullaa dhaabatu si dhagaa? Namichi edda galgala haga bubule si dhagaa? Namichi edda boolla qotatee mana isaa keessa buluu dadhabee boolla qotatee homaan jedhu achumatti sitti ma'itti si dhagaa?